haasawni aslillee numa laalama hin deema ani osoo aslii waan jedhin dura miidiyaa banee wayita jedhu takkaa laayivii namni kumaa ol hin tarre 300 ol 400 akkasana ol kuma seenee jennaan ofirraa cufee yoo sodaadhe maali badaa uummanni maa yaa'ee jedhee cufe galgala asii itti deebi'e taatee kuma sadin seenu namni 300 ol hin tarre barkee 400 yoo guddate sila namni maa dhufe jedhu kuma idaa namni ajandaa barbaada bata jira namaaluma jettan ajandaa barbaada idaa namni laa ilaaha illallah saniin achi ammootiin anillee nabuttee taaziyaa abbaa kiyyaatiin illee walafoo dhuftee rabbi araaramuuf jedhamee isin martu dhuftee wanni jedhe silaa dursa anatu nammootiin fakkeenya akkanarraa ta'u namni fakkeenyarraa ta'u baaba kana afwii baaba ammootiin bulii sadii caala dhugaadha namni waliin loluun hin ta'u yoo diinii keessatti wal dhabanii waliin oodan malee diinii keessatti yoo sababaa san namtichi diiniidhaaf keessatti ol oodee waggaallee oodee sababaa saniin kadeebu taate garuu duniyaaf jecha bulii sadii ol waliin ooduun hin ta'u nama karaa namaa godhuan barumsa shari'aallee rabbi naa kennee alhamdulillah rabbil alamin namni waa hedduuf narraa laata sanumaafuu haasawati takkitti santu kuma dhibbaaf meeqa jedhe filaan fooqii san kuma dhibbaaf meeqa jedhe bata jedhan kuma dhibbaaf 80 jedhe haga har'aa badaanaan ishee kagaa mittan kuma dhibbaaf 80 san sharafe namni ilaala isii ilaale argitanii vaaliyuu isiin qabdu argite nama sheekaa irraa kun hin maluufi bar namni sheekaa akkamii akkana dubbateefi bar jechi kiyya keessattuu ni ilaalamti ani diinii akkuma qat godhee kallattiidhaan sitti kijib hin jaaladhu dhugaa malee garuu ana akkamitti akka dhufa jedhee kuma dhibbaaf 80 hoytuma san viidiyoo mucaa wahiinarra waraabee argee wayita gaafadhu akkana kuma 38 naan jedhan sila maaliree wanni kun qilee nu seensiftee yoo jedhe mee takka ajandaa ta'u jedhee ma callise rabbiin sodaa sanuu rabbiin sodaatu yeroo masan silaa namaa hima bulii takka bulee eegana namaa hime sun tarte ammaaf waraanni kiyyallee dhufe waraanni kiyyallee numaaf aare malee quuqamu malee daangaa waan dabreef ahma curulleellee dhumarra ka'e malee hin dubbatu iyyuu aslii ahma curullee takka dhumarra dubbate waa'ee bifaa kaafnaan bifa magaalaa kun diimaa kun dalagaa rabbiiti haa ta'u maraafuu afwan lillaahi rabbiif jecha garaan ta walitti hin deebin akkamii afwii akkam rabbi quraana keessatti irra dabraa wasfahuu jedha fa'afu anhu wasfahu akkana jedha sheeka aqullahu aslii kiyya aslii kiyya jedha maqaa isaadhaa kan namni isin afuu jettaniif akka beekamuuf aslii kiyya dhiifama afootillee akkana naga bali farramillah naga live live salon kuin li farramillah ايش عزيزتي انت ناركو مليتي ايش اوريدي Koda fi jaranawa. حروني Thank you. Okay. Asliidha. Waan kana ta'eef nu afwii feekii sanii miti ka beekuwan. Rabbi Quraana keessatti fa'afu anhu wasfahu jedha. Hiini isaa fa'afu jechaan irra dabra. Wasfahutu irra caala. Wasfahuun illee garaa bal'adhaa jechuun. Fa'afu anhu jechuun namni gariin irra dabree eega irra dabrellee ebaluun kun bara akkana na godhe rabbiif jecha dhiiseef malee jedhee dubbata. Yoo isa argullee baraan hin dhiiseefi malee banni waan xiqqi na godhe jedha fa'afuun san wasfahuunoo ka'uma san hun dubbanne yoo isa argellee jechuudha. Yoo inni itti dhufellee ka'uma san hun dubbanne jecha rabbiif garaa bal'atee irra tare wa'afu anhu wasfahu san irra taree fan asliidha. Ka'oo isa argellee waan isaan dubbanne jecha. Afwan lillahi. Afuuti lillahi. Afooytuu miti bara. Afwan lillahi asli. Afwan lillahi. Wow. Maqaawami asli. Ani isaan dura dhiisee fi ishee Maqaawami jedhiin. Afooyinaa lillahi. Afooyinaa lillahi. Kuno. Okay, okay, masha Allah. Eesh, Amar Chululle.
Ama culullee diimaa. Kantiibaa Sheek Roobee. Oh, dhiifamaa jarana. Ama culullee. Dhagayeera abdiin dhagama sagalee. Sagaleen kiyyiidha. Jalqaba irratti hawaasa jala jiruu fi gubbaa jirullee hundi keessanuu galatooma wal faadhaa jechuu barbaada. Ani akkuma Sheek Roobeen jedhe asliin qubaayyuun qabu sila inni illee sila na bokkosuu isaa waan hin laalle. Inni viidiyoo keenya nagarree yookaan irratti hojjanne fakkeenya Sheek Roobeen ammoo haa galatoomuu baga nu waame. Maaliif jennaan namni akkuma Sheek Roobeen jedhe ani aslii jibbaa isaan qabu na beeka walii yeroo baay'ee yoo namni aslii tuquyyuu isarrallee irruma gora. Annama kamuu nama miidhamu irruma gora. Dubbii Sheek Roobee hin baay'ate namni miidiyaa kanarra jiru marti gubbaa jalaa yoo namatti roobu'ani keessuma bu'aa utaalee beeyta. Qaayidaa amala kiyyaa. Gaafa nama tokkocha namni hundi akka sooshaal miidiyaa kanarra jiru nama sanit duulu obsan qabu'an waanuma kiyya ajandama kiyya osoo hin taane dhaqee nama san diffeensii godha. Ogguu kana jedhu ammoo hamtuu asli yaadeetii miti jecha wayita dubbatu kan namni kamuu homa nama san aarsu waa jedha kuni jecha afaaniiti malee xilaatummaa biraatiif miti kanumaanuyyuu asliin ka viidiyoo kennallee amma booda dhayiteetiin hin dhukkeen irraan kaasini ani sinumallee hamtuu sirraa yaadu hamtuu sitti yaadu Sheek Roobee irratti duulli baay'atee marti isaatu isuma arrabsa marti isaatu isuma dura marti isaatu maaluma sheetii kun maal balleessi hoteela saniin buleeyyuu maal rakkoo qaba ka jedhu Sheek Roobee faana dhaabadhee kaleessa laayivii seenee waa dubbadha. Isaanirraa jechuun akkamiin waan kana akkana gootan ka jedhu jechuudha. Kanaaf jecha afoo inaan illaa jechuudha. Onnemaan asliidhaan afoo itti lillaa nuu jedhi. Ani gara kiyyaa ati garuu naa waan jenne amma boodas viidiyoon kee irratti hidhamee miidiyaa kanarra deemaa jira. Fotoo keenya dura kaanii jechuun viidiyoo kiyya irratti hidhanii oofaa jiru. Yoo tasa booda argite addisii akkasitti hin fakkaanne siin jechuu barbaadeeti. Ayyee amee galatoomii. Mansuure kan jara kana goolamni natti fakkaata kan sheekaatii fi kan aslii fi kan isaanii maal jetta kanarratti Ramzaa sun darbin. Akkana goona. Goolamne. Qaba dhugaa jechuudha. Sheek Roobee ani isaan miidhuuf jibbaaf waan jenneen isaanis hordoftoonni isaanis uummanni Oromollee waan beekamu. Ani nama sheekaa kamuu Sheek Roobeetiin nama saba kiyya ta'inuu nama diin rabbii qomaa qabu ani akka baala geessitti dhuguma waa balleessa. Garuu nama diin rabbii qomaa qabu kabaja qaba. Kana namni sheekaa hunduu hin beekan. Si galame. Miidiyaa kan feesbuuk kanatti irratti barreessaa oolan waa takka dubbadhu. Asoo asii waa lolaa jiru yoo nama sheekaa dhufee koomentii takka barreesse hin dhaabaan. Geemii taphataa dubartii jiraadhee yoo nama sheekaa argan hin dhaabaan. Durumarraa jechuudha. Sheek Roobee ani jibbee itti hinaafee maal waa takka hin jenne Sheek Roobee durumarraa jaaladha baay'ee jaaladha warroonni akka waan Sheek Roobee jibbiinsa yookiin narraa fagoo jira lagamaaf waa jedhan itti fudhatan sun dogoggoraa rabbi sin haa qajeelchu ani bakka Sheek Roobee itti na butte bakka 1880 sanii wal seenne malee an Sheek Roobee galtii kiyya arganii nama 1000 irratti saayidamii afur naa kennanii beekan hangafa kiyyaa nama sheekati jedheetuma tole jedhanii ofirraa qabbuuse beeku osoo deebiitti hin deebisin. Attaa godheetumaan aslii rabbiif jecha jibbe jedhanii beekan. Waa takka itti dubbanne nama rabbiif jecha si jibbe anillee rabbiif jecha si jibbe jechuun jedhee deebi'uu hin danda'u osoo nama ajanda barbaadu taate. Anumaan waa balleessee jedhee dhiise. Biloo goonee jedhan. Fooloo narraa kaafatan. Bakka nama sheekati miidiyaa kana hubannoon qabanii fooloo kaafatuma kana biloo waan biloo kana godhan seeyanii hin as tokkoru jedhee dhiise ansila sarchi godhee gizee san gizee isaan akkas jedhan nama agarsiisuu hin danda'a. Isinii galee miti. Wallaahi dogoggora meeqa yeroo isaan irratti godhan meeqa waan isaanirraa namoota akka isaanirraa ilmii qara'aa tureef sattaruuf waan baay'ee dhiise waan isaan na godhaa turan. Gaafa anaa mubaarak wallolle mubaarak irra dhufan hin dhiisan kunoo isaan kana. Ittiin buune Sheek Roobee wallaahi kunoo kana taraa yoo xiqqaate taraa afur gurguddaa afaan kiyya dhufanii obseyan. Koomentii kana jalaa sodaattu hunda naan jedhanii isaan nama 1000 dhufanii sa'aa 24 sii kenne naan jedhanii sa'a masa 24 san booda waan rabbi na godhu eeggadha malee sheeka nagaa waan baladhu ofirraa qabbuusee beekunoo isaan kana. Ani nama sheekaa hin obsaaf itti bu'ullee hin barbaadan. Dheengadda bakka nu bu'anii mana marii bakka boota uummataa seenuun oolanii. Haasaa isaanii kana dhumaan mastawaa akka warri mootummaa hin qabneef dubbadhe jaranaan keessa kiyya karabbiin ni argu. Mastawaa dhumaan yoo nurra qaban nu bakka bu'anii deemanii Dr. Abiyyi Soddaan kiyyaayyuu bashaasha bakka bu'ee filatamee 4 kiiloo seene bammiloo ansaarno
sheeka wallahi ka rabbiin natti argu waan saniif malee ani odoo isin waan feetan naan jettanii nama dubbadhuumi jettanillee beeytan naan loltanii beeytan gastirna seentanii natti caffartanii beeytan isin dubbadheen beeku parsonaal attaak namni yoo na godhe hin dubbadhon nama bakka gaarii hawwuuf tokko isinii galee miti gorfachuuf kararra sirreeffachuuf isinii galee dubbadhan wanni an dubbadheef malee jibbaa biraa miti an kaleessa gisee isin nama kuma sadatti loltan asii nasriifaa warra Dubaay miira keessa isaa ture mee isin dhuguma sheekaa roobe yoo jaalatan warra isin sheekaa yoo roobe yoo jaalatan burji kaliifaa gubbaa baasaa agarsiisa ani mootu nama bira umraa geessaa jedhanii fiizaa isin akka hojjetan miira keessa galanii godhaa ture wallahi maaliif isinumarraa baranne nama sharriisitti oole kayrii yaadi fi jira isinumarraa dhageenne nu qara ullee baannu isinii galee miti akkasii homa sansanii afooyinaallee karaa kanaan qulqullumaan haa hubattanii fi ani wanni isinitti na buuse akka kiyyatti tolchuu wanni an dhufe bakkama isin osoo quban qabaatiin 1880 ta'e wanni namni haga finfinnee ol deemu kun bakka gandarraa filamanii ummata sikkoo mandoo kana bakka bu'anii mana maree bakka bu'oota ummataa seenaa jira namni kun gara aangoo nuu xagga'aa jira 4 kiilootti ol dhiibna aadhumaan yoo soba guddaa kana soban warri mootummaa mastawaa irratti qabata hadiisni isaan irra himan kun da'iifaa waan jedhu 1880 santu waliin nufinde hammeenya biraa isiniin qabu ani kama duraanii sanii kama gaabdura wal arginu seena ani silaa isin osoo sirritti qalbii nalaaltanii namni akhlaaqa ummata si komandoo qabu ana jechuudha. Nama kuma jarata na tosentanii seenaa sheeka kiyya isin jedhe gabrula kuma irraa kanatti amalli kiyya sanumaan. Yeroo kamuu isin sheeka kiyya obboleessa kiyya kan gafaati hammeennatti fudhatina gaafa isin akkana aangoon keessan ol dabale yoo isin dogoggortan yoo sagalee ummata ta'an soddaayyuu kun soddaa jennee dhiibnu irruma deemaa oollaa jechuudha abiyyuu. Gaafa aangoon keessan dabalaa deemu dullaan keenya isinitti baay'ataa deema ana qofami warri akkana maaliif haasirrooftaniif waan san ofirraa eega ammuma isinitti dhaamadha ina dhiifama araaran ooyfii walitti deebisaan qabne seetaniif amma arfa kenna fi iskalaayit jirtan bor yoo 4 kiiloo seentan yoo dakana ummanni beela asliin araara walitti deebisaan qabne araaramne jedhee isin dhiisu jechuudha fi rabbi bakka guddaan isin haa ga'u jechuun sagalee ummata hoo taane yoo walitti buune hammeenyatti fudhatina ujoolleen tummaa waccii jettanii isinillee laaluu qabdan tafakkuruu qabdan jechuudha fi rabbi bakka gaarii isin haa ga'u afoo oolfin teessanuma sanii wanta na qayyabattanii addaan naan baasinitti sheeyni burjii kaliifaa akka dhaqu barbaadee jette egaa akkas taate ayxaniif jedhe ayxaniif jedhe jetta yoo inni burjii kaliifaa si geesse ani nama tokkon geessaa jette kunuu maal argisiisaa tillee seenee xiqqoo na ulfaata waan san jedhee tillee seenuun na ulfaata maraafu namni kenna yoo kenna amalli isaa akkami beeytanii wiixata shuumame kibxata shaarame harbaa du'e jetti bakka zuurii barcumarra nama keetti asraa barcumarraa nama butti magriba du'e namaan jetti nama ajjeefti akka kana amalli nama kenna wallahi wa billahi wa tallahi kakana walii gammaduu maaliif dhabne amalli nama kenna amalli aslii kiyyaa caqasi bakka kalee sanitti ammoo tiniin si arguu barbaada akkasumas si qallabaa anas si qallabaa harka kiyya jirtaa waan kaleetiin ammoo tiniin laal yoo waa xiqqoo aarullee waan kalee saniin ammoo tiniin dubbii sirra dhigaa tarabbii san ammoo arguun barbaachisaa waan kalee namaa godhan rabbiif namaa godhanii rabbiif eega namaa godhaniin dubbatan ani aggaxaamii aganyoo taxaqqamku qaawoo yargadheen tare bakka maaliifuu mangistiin waggaa tarte si qallabe naan hin jedhu narraa naasawa yoo tanaa waggaa tarte sii godhe naan hin jedhu namni yoo waggaa tare akkana gooneefi akkana gooneefi gariin ka saantimii takka keessaa hin qabne akkana gooneefi jedha bara fuudha kiyya keessaa saantii takka qabu wargarii nuti itti fuudhame nuti itti jedha sii gara amala nama kennaati amala nama kennaa wiixata islaama si godhe kibxata kiristaana si godhe wallahi wallah wiixata oromoo si godhe kibxata ammootiin amaara si godhe kana amalli nama kenna maal godhan
nama rabbi ol fuudhe namni gad deebisu hin jiru rizqiin ta'e namartuu beekumsa kakoo durabbi rizqiillee kakoo durabbi numaraayyuu ani ganamallee qursii kiyya nyaadhe wallaahi asli atillee qursii bagee nyaadhe walitti hin tarre wallaahi billa walitti hin tarre bar yaada namni hoo nu jedha hooyin kun nu butuun qabdu tarabbii san laaluudha tarabbii san laalee anu ol tare aggaataanii aganyau tatakkan kun sheekaa roobee dammoo asli bilxinu eessatti bilxii beeyta Dr. Abiy Ahmed rabbi waan fi jaalatu haa kennuuf jedhime atiyyu jedhi asli waan fi jaalatu rabbi haa kennuuf Dr. Amma waan san keessatti illee hadiisa da'iifa jira harkaan lafa qaba jettee nama harkaan lafa hin qabnu kaanu. Lakki qabaa miti rabbi waan fi jaalatu haa kennuuf jedhime Dr. Abiy Ahmed jedhi. Harkaan lafa qabee jedhamu afaaniin jedha. Lakki afaanumaan jetta waan fi jaalatu rabbi haa kennuuf jedhi. Rabbi waan fi jaalatu haa kennuuf. Akkasii baalee dhufe baalee biyya hayyuuti biyya gootaati biyya lamaayitiin dhufe uummata baay'isan keessa harkana tuqe qabsoo suufanii itti dhaqan malee qabsoon jirti ani waliin dawwalan asli harka dhiira.